guddaan kan ittiin abbootiin mootummoonni abbaa irree ta'an ittiin nama sodaachisan tokko maa inni beektu sinidha sin ajjeesa nama hamma kana keessaatiin nama tokko ajjeesaniitu laa agartaniitu akka sanattan si ajjeesa jedhanii sodaa namatti naqu sodaadhaan qabsoo irraa booddeetti nama deebisu garuu warruma kana dandamatee kana jala dhaabbatee saba isaaniif falmatuutu immoo mirga saba isaanii gonfachiisa kanaaf waa'ee nama qabsaa'u nageenya isaatiif hin yaaddayinaa qabsoo jechuun otoo hidhaan hin jiruutu ta'e rakkoon hin jiruutu ta'e ma qabsoo maali jedhama innoo daldala waan barbaadan dhaqanii bitanii galuu miti kanaaf qabsoon wareegama barbaada. Ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amanani aboo an waa nagara kiyyaan hin amanu jarri kun akkaataan itti guddifame guddisaan isaanii hanqaroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nyaan nu dhaame abbootiin nyaan malee irra nu lolle waan kana oofan jechuudha waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana. Qabsoo godhu ture sababiin gaafa qabsoo waliin goonillee koosa lafa kun ta'a deemee gadii karaa seeru yookiin ilmaan Oromoo karaa irraa fudhatee waan ta'an qabnee rakkannaan qaban bitanii ala ta'e. Nuwala ta'e kaanetu biyya alaa goonii Soomalee irraa qawwee abbootaan fudhanii achas deemne karaatti meeshaalee leelanii karaatti waqtii manii karaatti qaban. Shialagaa beeknaa akka jedhan achitti dhufee nu nama afurtama nu afurtamaa kan inni ammoo nama 500 qaba rabbiin jamu godhee dalagaa hin ta'in tawaa tokko harkaan qabnu qawwee haala saddeetitti gaa'ee jennu saradoos waa guddoo arganne hurriyaan baanan qabnu mataa isii qabnu hurriyaa kan ammoo yoo sun mataa isii sana ta'e waan isiin barbaachistu dhaabatte muka yoo lafatti dhaaban yoo ati bishaan hin dhugaatin hin goggoga bishaan hawaa hundi waliin akka maalisin tifin akka bishaan tifin isin geetti amma itti waliin jirti muka kanatti inni duraan duubne bishaan itti waraabne bishaan obaafne akka hin gateetin baala baasee jalatti boqornu obboloowwan biyyaa haa godhanii nuti akkaatiin godhachuu maal ammoo walii galleeti tokko muka san jala taa'ee tokkollee muka san jala taa'ee tokkollee muka san jala taa'ee alleen dameessan jechuun bakka duriitillee gaditti nu deebistiin akka fakkaatti yaadota yoo akka sanirratti wal qabannee fi afaan tokkochaan warra asittaran waan federaal galgaatti waamanii arme kanatu hurriyyaan baanaan kanuma hurriyyaa keessa jirarratti fakkaatti yaadota lafa kana duru kufunnee hagatu Oromoon beektee waa dubbatti yaada hin qabnu rabbi jedhe ammoo angittuu rakka maan jala argee warra duubin sudaan balleessini haa qabannuuti. Kanaafuu akka isaan jiran jedhan kuma tokkoffisa sagalii fi jahatamii sadiitti ji'a Korbeessaa guyyaa sagalii marii ba'aa gammoota kun lafa kaa'u biyya kaane Allah jaga keessatti waa marii godhan marii sanirratti wani marii sanii barbaachise gabummaan haadhatee irraachisanii abbaa keenya ta'anii faatundoo hodhee jalatti hidhu takka abbootiin keenya qabdee irratti wal jedhaatu qabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bas biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goonee hidhaa dagogduu lafa keenyaa hidhannee jalaan teessuunee muka akka fanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba qawwee namatti dhoofnee katuu waaqa jedhanii waaqummaa isiin immoo madhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u ummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii ummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san
dandama isiitiin geenu. Goorroo baatu hordataa roorroo baatu dhowwataa'edha. Gaafattii ganda kookoo warrattii garaa koofoo natti harcaate akka cabbii nan dachaase akka jabbii natti jaarte akka dallaa cabseen bahe akka kormaa'edha. Yeroo isaanitti naanna'aneedhani oltumee gattumee cabsee keessaa ba'a. Kana geerarsi kan inni onnee isaa guutuu goote. Abaawoon osoo uumamuu baate Oromoon as hin gahu. Abboo jedha waan fedheedha malee. Qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaatuu fi Sheek Mammad Rashaadiitu hojjete. Abaawoo miti jechuudha. Qubee afaan Oromoo garuu institutionalize ka godhe bara dargii san keessatti uummata keessatti kan barsiise dabballoota adda bilisummaa Oromooti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne tan namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan nama bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qabiyyoo isaatiin osoo harkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Paastaan gowwoomee akka biyya gurgure eenyu akka sarracee akka adwaa dhaqe eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga dhiiraa gannaqe hardhan falmee sirreessa seenaa karaarraa maqeelan ከሚሸልለው ግጥም ውስጥ አለበት። ጀግንነትን አውርሰውናል። እኛም ጀግንነትን ከነሱ የወረስነውን ጀግንነት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እናወርሳለን። ኦቨርላፕ የሚሆነው ብዙ ጊዜ መሬት ብቻ አይደለም፣ ጀግንነትም ኦቨርላፕ ይሆናል። እንግዲህ ኦሮሞ ብዙ ጊዜ